Ashamaa kamnu jirtu hordoftoota keenya kabajamoo sagantaa keenya daqiiqaa 15 keessatti odeessaalee hedduu isin biraan ga'u eegallee jirra. Dursa Afrikaa kibbaa magaalaalee garaagaraatti haleellaa lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffateen lammiileen Itoophiyaa akkam jiru jennee isa iyyaafannee dhageessu. Daldaltoota Itoophiyaa qofa osoo hin taane daldaltoonni Naajeeriyaa jiru, Zimbaabuween, kan Somaaliyaa hundi isaanii magaalittii cufaniiti kan yeroo ba'an kaleessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa karaa hoogganaa biiroo koominikeeshinii isaa bara dhufu qaama seeraan ala hidhatee socho'u ni dhabamsiifna jechuu. Muuxannoo dubartoota maarsh baandii poolisii Oromiyaa keessa jiranii fi odeessaalee biroos tartiibaan isin biraan geenya. Ani Galaanaa Balay nu waliin turaan isiniin jedha. Afrikaa kibbaatti haleellaa fi saamicha daldaltoota lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffate tibbana sammaateera. Kaleessa magaalaa Johannesburg keessatti haleellaa fi saamichi eegaleen manneen daldalaaf konkolaattota dabalatee qabeenyi hedduun barbadaa'eera. Lammiin Itoophiyaa magaalittii keessatti hojii daldalaa irratti bobba'e Ejjetaa Mokonnin sababa kanaan lammiileen biyya ormaa carraa hojii nu jalaa fudhatan jechuun hiriira nagaa gochuuf karoorfatanii akka turan illee nutti hime. Sababa jeequmsa kaleessa hammaate kanaan hanga ammaatti miidhaa qabeenyaaf lubbuu lammiilee Itoophiyaa irratti qaqqabe ammatti beekuu akka hin dandeenye kan nutti hime Ejjetaan sababa biraan garuu lammiin Itoophiyaa tokko kaleessa ajjeefamu dubbata. Dhalataan Itoophiyaa kaleessa meeshaalee daldalaa bituudhaaf gara magaalaa biraarraa Johannesburg dhufee ture tokkotu konkolaataa keessatti hattuun hordofamee ajjeefamee gara New Town bakka jiraattonni Itoophiyaa baay'inaan jiraatan irraa xiqquma fagaatee New Town bakka jedhamutti jechuudha. Sodaa jirurraa akka ka'es daldaltoonni lammiilee biyyoota garaagaraa manneen daldalaa isaanii cufanii akka jiran illee nutti himeera. Daldaltoota Itoophiyaa qofa osoo hin taane daldaltoonni Naajeeriyaa jiru, Zimbaabuween hundi isaanii kan Somaaliyaa hundi isaanii naannoo Johannesburg magaalittii cufaniiti kan yeroo ba'an kaleessa. Torbee kana keessa baay'ee nama sodaachisa. Keessattuu magaalaa Johannesburg keessa Johannesburg Pretoria naannoo Gauteng jechuudha. Kanatu sodaachisa. Naannawa jireenya baqattoonni jiraatan iddoon daldalaa isaanii hagas mara gabbaa'urra hin jiru. Afrikaa kibbaatti ambaasaadara Itoophiyaa aangoo guutuu Dr. Shifarraa Taklamaariyaam bilbilaan dubbifne haleellaawwan lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffatan dabalaa dhufaniiru nuun jedhan. Hojii qaamoleen nageenyaa biyyatti hojjechaa jiranis gahaa miti jechuun komatamaa akka jiran nutti himanii jiru. ስራችንን ቀምተዋል የውጭ ዜጎች የሚል መነሻ ያለው ነው በአብዛኛው Ka'umsi isaa harka caalu lammiileen biyya biraa hojii keenya nu jalaa fudhatanii kan jedhudha. Kan biraa dargaggoonni naannolee garaagaraa jiran gurmaa'anii manneen daldala lammiilee alaa irratti duuluudhaan keessumaa naannoo Pretoria fi Johannesburgitti yeroo kaan caala jabaatee mul'ateera. Sababii kanaan lammiilee keenya irras dhiibbaan xiinsammuu saamichi qabeenyaas qaqqabeera. Kana ittisuudhaaf qaamoleen nageenyaa biyyattiis yaalii gochaa jiru. Haa ta'u malee karaa hawaasa keenyaa fi hawaasa lammiilee biyyoota biroorra qaamoleen nageenyaa ittisa barbaachisu gochaa hin jiran kan jedhu komiin ka'aa jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii lammiileen biyya ormaa bakka rakkoon kun cimee mudatetti of eeggannoon akka socho'an akeekkachiisa baasuu kan nutti himan ambaasaadar Dr. Shifarraaw nus lammiilee keenyaaf odeeffannoo kana karaa garaagaraan raabsaa jirraa jedhan. Miidhaa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan irratti gahaa jirus Dr. Shifarraaw nutti himaniiru. ያው የስነ ልቦናው ጫና ቀላል አይደለም dhiibbaan xiinsammuu irra ga'u salphaa miti bal'inaan kan kaafnu isa kana karaa biraa ammaangisaa ammana jedhanii ibsuun kan hin danda'amne ta'us qabeenyi saamameera lammiilee Itoophiyaa irratti qofaa kan xiyyeeffate waan hin taaneef badeen lubbuuf qabeenya gurra guddisuudhaan ibsamu garuu akka hin jirre ofitti amanamummaadhaan dubbachuu dandeenya akka tasaa garuu kaleessa balaa konkolaataan lubbuun lammiilee Itoophiyaa lamaa darbeera saamichaaf aleellaa kana jalaa miliquudhaaf yaalii godhame keessattis balaa konkolaataa mudateen du'an jennee yaadna. Poolisiin Johannesburg namoota 41 jeequmsa kana keessatti hirmaatan to'achuu beeksiseera. Namoota hokkora kanaaf bahan bittimsuufis gaazii imimmaanessu fayyadameera. Odeessa keenya itti aanuun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012tti qaama seera qabeessa ta'ee fi qaama mootummaan alatti qaamni biraan hidhate naannoo Oromiyaa keessa akka hin sochoone akka hojjetu mootummaan naannoo Oromiyaa hime. Dhimmoota ijoo mootummaan naannichaa fi paartiin naannicha bulchaa jiru
ODP'n bara 2012 keessa irratti xiyyeeffatanii hojjetan ilaalchisuun dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo biiroo isaaniitti miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Ibsicha kan hordofe Habtaamuu Xibabuu ture, anis bilbilaan dubbiseera. Galatoomii Galaanaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo keessattuu guyyoota 5 darbanitti kan hooggansi sadarkaa federaalaa naannoo aanaalee akkasumas hooggansi naannolee ollaa biroorraa dhufan 2038 ta'an dhimmoota karoora bara 2012tti mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas paartiin ODP irratti xiyyeeffatanii hojjetan ilaalchisuudhaan kan isaan ibsa kennan. Ibsicha keessatti waa'ee Oromiyaa qaamolee hidhatanii socho'an irraa bilisa gochuu wayii haasa'anii turan mee waa'ee isaa naa ibsi. Eeyyeen Galaanaa obbo Admaasuu Daamxoon akka dubbatanitti bara 2012 keessatti keessattuu mootummaan naannichaa nageenya naannichaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffatee akka hojjetu dubbataniiti kan isaan jiranii. Gama kanaan immoo naannoo Oromiyaa keessatti qaama seera qabeessa ta'e yookaan mootummaadhaan alatti qaamni hidhatee socho'u kan biraa akka hin jiraanne ni goone jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kana malees immoo dhimmi nageenyaa dhimma xiyyeeffannoodhaan irratti hojjannudha. Qaama olaantummaa seeraa cabsu seeratti ni dhiyeessina. Kana malees immoo Oromiyaa keessatti seera cabsanii jiraachuun akka hin danda'amne ni mirkaneessina jechuudhaan obbo Admaasuu Daamxoo kan isaan dubbatan. Kallattiidhaan qaamolee hidhatanii socho'an bifa kamiin akka dhaabsisan wanti dubbatan hin jiru. Haa ta'u malee qaama nageenyaa mootummaa naannichaa akka cimsan dubbataniiti kan isaan jiranii. Karoora bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa bulchaa jiru kun qabate waan ibsan qabu. Ejjenni dhimmi filannoo dhimmoota ijoo mootummaa naannichaa bara 2012tti irratti xiyyeeffatee hojjetu keessaa tokko akka ta'e dubbataniiti kan isaan jiranii. Kunis jalqaba irratti filannoon bara 2012tti taasifamuudhaaf yaadame yeroo isaa eeggatee akka adeemsifamuuf mootummaan naannichaas ta'ee ODP'n fedhii guddaa akka qaban. Kana malees adeemsi filannichaa bifa dimokiraatawaa ta'een akka adeemsifamus dubbataniiti kan isaan jiran. Hirmaannaan uummataatis filannicha irratti olaanaa akka ta'uuf akka hojjetamus obbo Admaasuun dubbataniiru. Keessattuu filannoo wajjin wal qabatee Galaanaa kanaan dura paartileen morkattootaa naannicha keessatti socho'an keessattuu miseensonni fi deeggartoonni keenya hedduun hidhamaniiru jechuudhaan komachaa turuun isaanii ni yaadatama. Obbo Admaasuunis yeroo deebisan wanti hojjetame hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuti kan hojjetame, hojii nagaa eegsisuutu hojjetame. Haa ta'u malee dogongorri bicuun gonkumaa hin jiru jechuun hin danda'amu jedhaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin Galaanaa dhimmi haaraadha jedhamuu danda'u hojjettoonni dhaabbilee mootummaa bara 2012 keessa guyyaatti sa'aatii 8 ni hojjetu. Egaa torbee keessatti sa'aatii 5 dabalataan akka hojjetan ni taasifamadha kan jedhame. Kunis fedhii hojjettoota qofa bu'uura kan godhate akka ta'edha obbo Admaasuun kan dubbatanii. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboo hirphaarraa dhageenya. Galatoomii Galaanaa paarkii biyyaalessaa keenyaa Heelgeet jedhamu keessatti lolaan garee turistootaa irra garagalee lubbuu namoota 6 dabarse. Paarkii kaababaa Naayiroobiitti argamu kana keessatti reeffi namoota lubbuu dhabanis argameera. Awustiraaliyaatti leenjisaan balalii xiyyaaraa qilleensa irratti Biraadoonaan barataan isaa nagaadhaan xiyyaaricha qubachiiseera. Balalii sa'aatii tokkootiin booda sanbata darbe leenjisaan isaa biratti gaggabee kufees jedhameera. Weellistuun Ispeen konsertii dhiyeessaa turte waltajjii irratti dho'iinsa uumameen lubbuun ishee darbe. Meeshaan ibidda dhaamsuudhaaf itti gargaaramaa turan dho'uudhaan weellistuu ganna 30 magaalaa Maadrid cinaatti argamtu keessatti lubbuun ishees darbeera jedhameera. Somaaliyaa buufata sakatta'insaa tokkotti boombiin konkolaataa irraa dho'e lubbuu namoota 3 dabarsuun 11 madeesse jedhame. Magaalaa Afgeetti aleellaa qaqqabeen Al-Shabaab qooda qabaachuuf dhiisunsaa hin baramne jedhameera. Roobni bubbee makate Hurricane Dorian Bahamas miidhee jira. Manneen jireenyaa 11,000 diiguu akka noollees waldaan qaxxaamura diimaa idil-addunyaa beeksisee jira. Kutaa Yuunaayitid Isteetsittis qajeelaa jiraachuu fi Floriidaa, Joorjiyaa fi kaaba Kaarolinaatti labsiin yeroo muddamas labsamee jira. Arjentiinaan raafama gabaa mudate tasgabbeessuudhaaf maallaqa biyyattii irratti to'annoo akka cimsitu beeksiftee jirti. Sharafa maallaqaa biyyattii kan biyyoota biroo wajjiniin qabu irrachuunsaas ibsameetu jira.
Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa keessatti bidiruun namoota 33 baattee imalaa turte dhidhimuudhaan namoonni 33 keessa namoonni 5 qofaan baraaramaniin balaa kanaan namoonni lubbuu dhaban jiraachuun isaanii hin mirkanoofne jedhamee jira. Galaana oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kanam. Ayyee ulfaadhu durba. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma immoo dhimmoota ijoo sanbataa fi dilbata Itoophiyaa keessatti ta'an gaggabaabsinee ilaalla Zalaalam Taaddasaa waliin. Bara 1996 hundeeffamee dhiibbaa mootummaarraa isa mudateen biyyaa kan godaane leegiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa biyya keessatti hojii eegaleeti kan jiru. Leegichi bara 2007 ture. Kanaadaa keessatti galmaa'ee dhimmoota mirga namoomaa biyya Itoophiyaa ilaalchisee hojjetaa kan ture jechuudha. Bara 2011 immoo dhaaba mirga namoomaaf falmuu ta'ee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti galmaa'eeti kan inni hojii isaa eegale. Sanbata dura akkasuma mariin gaggeeffame immoo ce'umsa karaa nagaa fi dimokiraasiitiif humna dargaggoonni qaban kan jedhu irratti marii obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Leencoo Lataa gaggeessanidha magaalaa Finfinneetti. Obbo Leencoon yeroo ammaa jijjiiramni kun akka fiixaan bahus akka inni gufatus gochuu kan danda'an Adwaayii keessa akka jiranis ibsaniiti kan jiran jechuudha. Akkasuma Jawaar Mohammad illee jijjiiramni kun hin ce'u taanaan yookaan hin milkaa'u taanaan dadhabbii keenya gatii dhabsiisa dubbi jedhu dubbatanii kan turan. Achirratti waa'ee tokkummaa paartilee gidduu jiru kaasanii obbo Jawaar Mohammad yoo milkaa'uu baatee gara tokkummaatti hin dhufan ta'ee paartii siyaasaa haaraallee ijaaruu akka danda'an waan akeeku wayii dubbataniiru. Kan biraa immoo koreen qindeessituu waajjira mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Lubaa Balaayii Mokonniiniitiin durfamus akkasuma ibsa kennaniiti kan isaan jiran. Hundeeffama mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa guyyoota 30 keessatti Sinoodosii qulqulluun akka deebii kennuutiif kan gaafatan ture. Kunis ijoo dubbii ta'ee ture. Qophii keenya isa xumuraa guyyaa har'aatiin maarsh baandiin poolisii lafoo Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin hundaa'e. Miseensota baandichaa dubartootaas yeroosuma walii hojii jalqaban. Dubartoonni kunneen kan magaalaa Adaamaatti argaman muuxannoof seenaa isaanii akka nu qoodan gaafanneerra. Firaa'ol Balaayitu isiniif dhiyeessa. Gaafa calqabaa gaafa iltanii jennu kanaan miti leenji'aa kan turre mana leenjii keessatti. Ishiin kanaan nu barsiisti nuti immoo ulee sanaan eegga harki keenya sirriitti nu baree booddee meeshaan nu dhufee meeshaa kanaan hojjechuu calqabne. Sitti ulfaata baalaansii kee xiqqoontanii godha harki kee bishaan faan guduunfa. Saajina olaantuu Balaayinesh Gammachuu ulee daddarbachuun baandichaaf taphatan dhageessan. Ayyaanni uummataa fi mootummaa garaagaraa addabaabayitti yoo kabajamu agarsiisa muuziqaa maarshi baandii do'achuun waan barame dubartii fuuldura deemaa hojjaa isheerraa xiqqoo hanqatu ol furguggisaa laqam gootu dubartoonni faaggaa ammayyaa afuufaa uummata harka fuudhaa darbanii warra agarsiisicha miidhagsan keessaati. Saajina olaantuu Masaay Waggaariin meeshaa muuziqaa dibbee rukutuudhaan baandicha tajaajilan akkatti jalqaban dubbatu. Ogummaa poolisii galee injiniin booda gara muuziqaa kanatti filatamne namni tokko qaamni qabu meeshaa kamirratti yoo ramadame taa kan jedhu ogeeyyiidhaan ilaalameeti ramadamne. Carraan karaa poolisummaan dhufe fedhii ishee muuziqaa akka milkeesseef kan dubbattu immoo Saajina Gargaartuu Yaalam Zarf Raggaasaadha. Mana barumsaa keessatti gummiilee adda addaa keessatti waan jiruuf isa keessatti hirmaachaan ture. Keessa koo ture jechuudha. Muuziqaan jechuun nan barbaadan ture muuziqaa taphachuuf yookaan meeshaa muuziqaa taphachuuf nan fedhan ture. Achumaan immoo carraa kana argannaa nan galee jechuudha. Saajina olaantuu Balaayinesh ijoollee dubaraa akka isaanii ta'uuf fedhii qabaniif akkas jedhu. Dubartummaa keetiin waan kana meeshaa kana qabattee gaafa deemtu akkamitti bareedduu baay'ee bareedduu akkamitti kana keessa galuu dandeessu jedhanii ijoolleen immoo akka keenya kan jiran ala kan jiran kan hawwan jiru. Waan tokko hojjechuuf fedhii barbaada. Fedhii qabaannaan immoo hojii kamiyyuu kan nama dadhabsu hin jiru hojjetaa fiixaan hin baata bakka. Murreerraa nagaan bulaa.